Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bulchiinsi kutaa magaalaa Daabee labsiiwwan gubaarratti kutaalee hawaasaa garaa waliin mari'ate. Mariin kun hubannoo uummata guddisuu, milkaa'inoota mootummaa damee hawaasummaa, dinagdee fi nageenya irratti galmaan hubachiisu akkasumas kallattii fuulduraa irratti mari'achuuf kan qophaa'e ta'uun ibsame. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Daabee obbo Solomoon Nagaash kaayyoon marii kanaas milkaa'inoota waggoottan darban keessa argame itti fufsiisuu fi rakkoolee mudatan maqsuuf akka ta'e eeran. Bu'uuruma kanaan mariin hawaasa waliinii immoo mootummaa fi uummata gidduutti wal amantaa uumuun misooma rogdaneessa kan fiixaan baasu akka ta'e dubbatan. Qabeenya mootummaa kan jedhamu jiru kan uummataati. Uummata turraa fayyadamaa jira. Uummanni immoo waloon dhimmoota xiyyeeffannoo uummataa fi uummannis waliin abboomee irratti hojjechuu qabu irratti caalmatti irratti hojjetamuu danda'uu qaba. Kana malees sirna ijaaramaa jiruu fi quuqama hawaasichaa qabu tumsuun misoomaa fi nageenya cina dhaabbachuun murteessaadha jechuun ibsan. Biyyi qabnus ishuma kana. Biyya kana karaa ta'een shororkeessuudhaaf, walitti bu'iinsa uumuudhaaf warri adabatanii hin teenye, warri ammas umrii isaanii guutuu shira malee gaarii yaanne, warri sammuu bara 67tiin har'as yaaduu danda'anii, yaaduu barbaadanii inuma yaaluu jechaan. Garuu hoo uummata tolchee hubate qabna waan ta'eef, uummata rakkoo keessattis mootummaa wajjin dhaabbatu qabna waan ta'eef, mootummaan uummataan, mootummaa uummataan, uummata mootummaaf amanamaa ta'e waan qabnuufi hawaasni keenya yeroo kamuu caala akkuma kaleessa mootummaa wajjin dhaabbachuun wal hubannaa cimaa uumaa deemu baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef hundaa ol mariiwwan akka hin kaase itti fufiinsa mari'achaati kan deemnu. Itti gaafatamtuun waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Daabee Aadde Bashaatu dinagdee rakkoolee biyya keenya keessatti hundee gadi fageeffate gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan akkasumas gama nageenyaan ture hiikuuf paartiin badhaadhinaa tarkaanfiiwwan adda addaa fudhateera jedhan. Sochiiwwan gama maraan ture marii hawaasa bal'aa kutaa magaalichaa waliin gochuun furmaata waaraa fiduun milkaa'inoota hedduu kan galmeessu akka ta'es imaniiru. Injifannoowwan dhufanii fi ammas immoo dhimmoota xiyyeeffannoo gara fuulduraa barbaadan irratti marii bal'inaan kan gaggeessaa turre. Waadaa galee hojiitti kan gale gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin eessa ga'uu qabnaa kan jedhu keessa'uu bara 2018 abdiirraa gara ifa qabatamaatti kan jedhu dhimmoonni injifannoowwan gama misooma magaalaatiin, gama qonnaatiin dameewwan hundarraa damee tokko qofa osoo hin ta'in ilaalama damdaneessaatiin bu'aawwan gurguddaan galmaa'aniiti kan jiru. Sagantaa marichaa irratti itti gaafatamaan waajjira buusaa gonfaa damee magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdulkarim nageenyi bu'uura misoomaa fi dinagdeeti waan ta'eef haalonni qabatamuun kutaa magaalaa Daabee keessa jiru amansiisaadha jedhan. Kun immoo tokkummaa fi quuqama hawaasni jaalala biyyaa fi mootummaaf qabu kan agarsiisudha jechuudhaan ibsan. Cabiinsa dinagdee fi siyaasaa baroottan darban keessa uummata mataa gadi qabachiisaa ture. Qabsoo dhiiga qeerroo fi qarreen dhufe itti fufsiisuun biyya misoomaan of ijaarte qabaachuu qabdu jechuun kallattii kennaniiru. Uummanni Oromoo jijjiirama keessa jira. Yeroo ammaa bara dheeraadhaaf uummanni Oromoo qabsaa'ee gaafiin siyaasa uummata Oromoo deebi'eera. Uummanni Oromoo cabiinsa siyaasa dinagdee kaleessa ture sun har'a bayyanachuu eeggaleera. Haalli mijaa'aan paartiin keenya mootummaan keenya uume kanatti fayyadamne inni jalqabaa badhaadhina waloo hundeessuun dura jiraata. Badhaadhina maatii hundeessuun dura jiraata. Dinagdee horachuun dura jiraata. Sirna kanaaf gaachana ta'utu dura jiraata. Hawaasni kutaa magaalichaa sagantaa marichaa irratti argamanis gama isaaniin mariin taasifamu dinagdee fi misooma isaanii kan itti fufsiisu akka ta'es himan. Gabaasichi kun edda jijjiiramarraa kaasee hanga ammaatti maarra akka geenye guddinni biyyattii, guddinni ce'umsaa maarra akka jiru waggaa waggaan maal akka dabalaa jiru fudhannee dhaggeeffannee kuni guddina biyyaa, guddina uummataa, ce'umsa biyyaa waan ta'eef waan baay'ee nama gammachiisudha.